Di sini ketika falan wani ketika itu arah kono sampai kanan kan. Wahai sini iblis. Paulus Timotius injek. Cuma mau obrolan itu normal ini nas. Mana ida tile kan nabirana rakko kesat. Wan walda walti kabde video nabirana manu marange. Karena bicara ini hammadu ati yo ya roji di dame acit modu lagu afafi doa ragai wan inaolci. Nama agal gawa tu mak asal kau kemana agal gawa terhati nama cile di buang di sintasi. Yo tu bukan yo datang ansaba isu lagi. Mabaya di tanah tian. Orang gani orang ini lupa tu kan oni saja lupa lupa. Anda negatif aja berbaju soang gari orang ini kan. Akkanatti milkai, akkanatti namni guddachuu, akkanatti afuura cimaadeemu, milkaadeemu, wal dhaga'uudha, wal kabajuudha. Abbaa ofii, haadha ofii, hiriyaa ofii, hangafa ofiiyyuu. Waaqni silichaa akkana godhee, silichaa muudee hin jedhamu. Waan marii namaa kennuuf qaba Waaqayyo. Waan agalgaa'ota namaa kennuuf qaba Waaqayyo. Waan Waaqayyo dura bu'aa namaa kennuuf qaba Waaqayyo. Kaayyoodhaan malee namni asitti waamamu hin jiru. Kanaafuu maqaa walii agannanaa deemuu jechaadhiin barbaachisa. Dogooroo jiraatu sirrii bitanii amalan akkana sirrii nu gargaaru Waaqayyo. Wanti cimaan dubbachaa jira amma isinii gadi hin beeku. Paulus ani milkaa'inni koo guddaan isin akka dubbii Waaqayyootti jiraachuudhaan ala wanni nuti gammaduutu hin jiru. Akka dubbii Waaqayyootti naa jiraannan naa deddeebinaan gammachuun kana caalu hin jiru. Takkaan qabu. Ishi arfamoo arfaffaa. Arfaffaa. Baay'inii Waaqayyoo keessatti amala Waaqayyoo keessatti jaalalli mataa ofii gad deebisuun namaa jiraachuun eega dhufee idaamee maal barbaada? Ani ittaanoo maaliin baasta jechuu dandeessu? Obsa. Obsa. Tigis jedhame. Obsa jedhame. Obsa. Obsa jedhame. Obsa. Obsa. Kennaa jettanii namni obsa kadhatanii beektan. Kennaa guddaan obsa fakkaatu hin qabu. Yaa Waaqayyo dara obsa naa kenni namni jettanii beektan. Lisaan akka jedhan kuwa baruu kadhata doonaan garaabbate. Xuruudhaan garaabbatu sani jibbi jire. Gabaabbanaa namni ite malee. Wanni kuni kajaajala taatee namni ite malee. Waaqayyo maqaan isaa ulfaata. Waan garaagaraa obsi. Kristinaa yootii keessatti obsi hin jiru taanaan mana waggaa 20 ijaaran gaaf tokko jajiiru. Hamaa arraba keerra hamaa darbattee akka dileetii ta'u hojiin kee dileetii ta'u gosa kan godhu seetanii itti guddaan obsi ta'u. Gaafa obsa dhabde inni bitaa ofiitii guddaan gaafa. Obsi. Mee namatti madiirra obsi jedheen. Obsi. Obsi jedhaanii. Obsi. Karaa milkaa'inaa jedheen. Karaa milkaa'inaati. Riqaa ce'umsaa jedhaanii. Riqaa ce'umsaati. Riqaan jedhamu maal haa ta'u. Karaa ce'umsaati wanti mata. Karaa ce'umsaati. Haaleluuyaa. Obsi barbaachisaadha. Obsi. Saba Israa'eelii akka karaatti hafan. Daandii deemanii malkaa deemanii rakkoo gurguddaa darbanii akka milkoo kan godhe keessa baay'ee sin lammataa obsa dhabu. Obsa dhabanii gungumanii obsa dhabanii walirratti ka'anii obsa dhabanii walirratti ka'anii maqaa walii balleessuu hin galanii maal dhabanii midhaan dhabanii uffata dhabanii obsa dhabanii. Obsa dhabanii. Obsa amantoonni waan ittiin milkaa'ina argatan keessatti guddaan obsanii. Obsa. Odoo beelli jiru obsaniiti. Tuffatamuun odoo jiru obsaniiti. Jechi odoo jiru obsaniiti. Bubbeen rakkinaa odoo qabanu obsaniiti. Nama ta'anii nama taasisu. Obsa. Warra obsee hin bari'a jedhe Waaqayyo. Hin bari'a jedhe Waaqayyo. Warra obsee obsa. Warraan kiristaanaa har'a dhaloonni har'a obsa qabu. Eenyuun seenaa sana naan waa xinnoo muufachiifnan jedhani
እናት ግን ፊልምኞ እቼገን ቀቴ ወሮሎ ደብኞ ጋፈተ ነው ማሊለ ፊልምኞ በቃ ተውደ ቻንቲሬ ኦተርተቹ ማሊለ ላይ ያዙኒ ገሜ ነገር ጋር እናት ግን ማንቼ ሲለ እናት ፊልምኞ ማል ጎሉራ ኦፊ ካሚ ዶ ቢዳና ኦዶ ፊንዶ ራ ቁርባኒ ሩቤሞ ይሁዳኑ ቃሎተ ገረሸቢዱ መነራቢቲ ይሁዳኑ ገረሸቢዱ ለዲግዛ ነገራ እንደቃለ ነገራ ከራማሌ ጉዲና አከረና ካይ ጉዲና ከራማሌ እዲ ሃሳ ከራማሌ እዲ ilaalcha karaa malee jedheen ofirraa fageesse sinaa eebbisu waaqayyo irraa fageesse obsi har'a dhabuun baru dhabuu miti obsi har'a dubbatamuun baru dubbatamuu miti obsi har'a dubbatamuun baru dubbatamuu miti obsi daanyaa dhugaa fuuldura keenya jira. Sifat, akan gisee malee deemtee wayirra jirta. Oops. Odoo namni dhukkubsatu, odoo namni wargamu, odoo namni haadu, nyaatiin meeqa ta'ee laata jedhu maal? Gisee malee yoo deeman maaliif hin ta'u? Maaloo hin baay'ee oosi. Saddeet torba, atulee dhagaa torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko. Qophaa'edha. Haleluuyaa. 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 Kudha lama taanaan adeemsa eegalta. Adeemsa eegala jedhaa iyyaa. Waaqayyo dhaloota adeemsa eegalchiisuu qaba waan ta'eef. Haleluuyaa. Anaalli dhaqqee karaa dhaabee. Anaalli darba dhoowwee. Anaalli ulaanee hawwate waaqayyo ibsee baasa jedhee. Haleluuyaa. Kuteen darba jedhaa iyyaa. Ragee darbadha. Kuteen darba. Isoo manaaf. Isoo manaaf. Kutanii darbuu jedhame. Kutanii darbuu. Sei. Ana ugamee kan irraa fadhiin naa fi dalagu. Haleluuyaa. Rakkoon jibbin dhibbinni yaaduun sodaadhaan jiru kutanii darbuudha. Ayyo akkasii dhaloota kutanii darban. Dhaloota haalli karaa naamu kaayyoo harkaan bu'u dhaloota nu ishee. Hin beektanii kanaaf namni irraa dubbate warshaa galgaa'otaan godhanii. Gosa ragee wal gochuu qabii. Odoo namni mul'ata tokko akkana jedhee waan jechuun qabu waan inni waan hundumaa beeku warshaa galgaa'otaan godhani. Warshaa kashalabbee godhe jedhe warshaa galgaa'otaan godhani. Haalli kan jilbeeffache. Haalli kan jilbeeffache. Obsa bariin bari. Namni dhukkubsateedha. Namni waan dhabeedhe amma doosuutii siyaatii irratti dhaabbattee abbaan fayyaa. Uudhiisi. Hanqoo akka uudhiisi. Maal ciqalee mana godha? Yeroo isaatti huni obsa nama ga'a. Aannanuu egaa elmamee nyaara guuree takkalee dhaabaa malee akkuma inni gootee deemte sana cuqaa gootee cuqaa ta'ee jedhamanii waliin jiraatu. Maali yeroo kennite tasgabbiitiin goon waan akkanatti qo'anii keessaa buchuma keessaa kana waa bubbulee waa yaadee namichi kun maaliif na barbaade eenyu abbaa idaa ta'a laata akkamitti hojjetama laata maaltu irratti dhufaa jira laata jedhee
Ega boqotee tasgabbaa'ee booda godhanii wanni itti na bukaa. Tanaan booddee maaraa midhaan qooyee sonaa baatu. Ani jajjaree duwwaa jaale qooyee sonaa baatu. Haleluuyaa! Ani isoo sirriitti isaanii afur qulqulluun naa beeku. Waaqayyo maqaa. Qooyi maal haa ta'u? Maal jira jechuudha? Abdii duwwaa nyaata. Rakkootti nafu. Jireenyi kee rakkinaan hin xumuramu. Abdiin jira. Qoyoobsi. Qoyoobsi ga'uuf. Qoyoobsi bayuuf. Qoyoobsi. Innuma jarjaraatu tasgabbaa. Suma jarjaree waa sagal mukarraa fuudhee tasgabbaa. Sagaleen jireenyaa sanyii qabu. Qoy, qoysi hin geenye. Waaqayyo maqaan isaa. Mana mukatti isin fudhadhe gara mana wayiitu mana golfee keessummaadhaan mana bulchee dhukkuba ta'e akka biraatti saalli inni abbammaa baay'ee soosiif abbammaa. Waan ammoo wallaalaan ammaa kana yeroo mana qajeele gandaa. Harmaatiin tan qajeele beekama yeroo rakkina nama malee akka yeroo sana. Waan achi keessa jiru baburuu waliin gahe akka uriitii waan beeku. Paasteriin anko akka eenyuun akka yeroo malee banamu. Ani paasterii yaada jedhe dhiibama paasterii yerootti beekama. Ana paasterii yaada jedhe paasterii yeroo dandeemaa nama. Waaqayyo maqaan isaa ulfaata. Waan ammoo dhabee nangahee dadhabee waan ammoo nama marmatti deebisee muka irratti deebi'ee waan gurgura dhabame. Shuma waaqni naa bulchi jedhee Waaqayyo maqaan isaa ulfaata. Waa bonna gargaaree gaafas alis jala qabe. Yeroo isaatti malee hin ta'u. Waa dubbachuun, waa karoorsuun yeroodhaan wal qaba. Yeroo malee hin deemin, yeroo malee akka feetetti sinaasayi. Namni Waaqayyo yeroo beeka. Yeroo beeka. Waaqayyo takka naan jedhee. Ormaanis akkanuma jedhee. Hubatu naan jedhee jaanjeffata. Jaanjeffata rabbiin jedhee natti. Jaanjeffata kan jedhee amma. Maali keessa deebitee yoo ta'e keessa deebini yeroodha. Waaqayyo maqaan isaa ulfaata. Abdiin jiraatu warra abdii namatti tolan. Namni isaanii fakkeenya gaarii ta'u nama wayiitu abalufaa kuufifnee abalufaa akka loonee yoo baafnee beentee ati deengaddachuun akkas goone naan borus akkana naan jedha. Cuman akkana ta'e ati gabaasa nama jiruu gaafa tokko naaf hedduu wal wararme. Warma wayyaa warma tajaajila jammari warma gooftatti jabaate gaafa tokkicha abalufaatti maqaan dhawu afaan kee warra kufe malee maal jechuudha karaa biraatti ana dadhabsiisudha. Miti Waaqayyo maqaan isaa ulfaata. Kanaaf amantoonni kee obsa godhadha. Obsa hin bari'a. Bari hin dabarree fi halkan hin bahin iyyuu. Kun bari'a. Obsa qabaadha. Tajaajila keessanirra, kaayyoo keessanirra, fiigee hin jedhina. Bara godhee maalaan godhanii, bara godhee, bari ittiin gaafatamu. Dhibba, bari ittiin gaafatamu. Rakkoota irra uumtu, hammeenyaatti dalagdu. Finciraati namoota irratti kakaaftu. Waan ittiin gaafatamu. Bari ittiin gaafatamu. Gaafatama bari. Goortaan maalaan godhee, bara godhee hin ta'a. Warri ijoollee warri sirban ta'u akkas jedhe. Ani jennee dhiyenna gada jedhee dhufa bakki boonu. An jedhe garuu sanuma. Sababa argatee jedhe malee ani jenne gadaa jedhee jedhatu gadaan hin jedhe gabbaye. Warra karaarraa hawwanni dhufe kareedhe. Kaayyoo kee hin dagate. Ergama manaa baateef hin dagate. Waaqayyo isa si waameef sana taarkeettii tana ilaali deemu. Kaayyoo kee mul'ata keerraa miteen siin jedhe. Ni waaqni jedhee dhugaadha. Ni waaqni kabate dhugaadha. Obsi bari'a. Akkuma jaalatamuun jiru jajamuunis jira.